har'a maal isinitti himaa waa'ee poostpiilii yookaan sa'aatii 72 keessatti qoricha fudhatamu. Akkuma walqunnamtii saalaa godhanii shamarroonni sa'aatii 72 keessatti qoricha isaan fudhatanii isinitti himaa. Hamma dhumaatti na caqasuu hin dagatina. Viidiyoo kana akka jaallattan nan beekaa. Jalqaba irratti laayik gochuun jalqabaa, yoo maatii keenya hin taane immoo sabskiraayib gochuun maatii keenyatti hidhamaa isiniin jenna. Har'aa kan waliin ilaallu yeroo hedduu shamarroonni kan dogoggoranii akkasumas immoo poostpiilii fayyadamanii yeroo ulfi uumamu jira. Ulfi maaliif uumamaa? Poostpiilii fayyadamanii ulfi immoo maaliif uumama kan jedhu. Carraa ulfa uumamuu kan ol kaasan. Inni biraan immoo carraa poostpiiliin sun yookaan kiniiniin sa'aatii 72 keessatti fudhatamu suni hojjechuusaa kan hir'isanii fi carraa ulfa uumamuu immoo kan ol kaasan illee waliin ilaallaa jechuudha. Inni gara biraanii poostpiiliin kun maalidha? Qoricha akkamiiti? Akkamittis hojjeta? Inni gara biraan immoo yoom fudhatamaa? Namoota akkamitti immoo fudhachuu qaba yookaan shamarroota akkamitti immoo fudhachuu qaba? Inni gara biraanii wantoota inni akka hin hojjenne taasisan. Poostpiilii kana fudhannee ulfa ittisuusaa, carraa ulfa ittisuusaa kan gadi buusanii ulfi akka uumamu kan ol kaasan. Inni gara biraanii soba yookaan immoo dogoggora waa'ee poostpiilii irratti jiru yookaan kiniinii sa'aatii 72 keessa fudhatamu kanarratti dogoggora jiru yookaan soba jiru isinitti himaa jechuudha. Inni gara biraanii saayid effektiisaa yookaan rakkina poostpiilii kana faana dhufu isinitti himaa jechuudha. Haga dhumaatti obsa qabaattanii na faana turuu hin dagatina. Kun Dr. Yoon Bashaanaati. Mana keessan teessanii waa'ee fayyaa keessanii fi fayyaa maatii keessanii karaa isin ittiin hordoftan waan ta'eef haga dhumaatti na hordofuu hin dagatina. Poostpiiliin mala ittisa ulfaa hatattamaa yookaan ariifachiisaa keessaa tokko ta'ee kiniinii tokkoon yookaan kiniinii lamaan kan fudhatamudha. Yeroo tokko kiniinii al takkaatti fudhatamtu kan fudhatan jiru yookaan immoo kiniinii lama sa'aatii 12 warraa fageessanii kan fudhatan ni jiru jechuudha. Mala ittisa ulfaa ariifachiisaa yookaan hatattamaa haa ta'u malee mala ittisa ulfaa hatattamaa kan ariifachiisaa kan biraas jira. Innillee karaa gadameessaa kan seenu jechuudha. Isa isinitti himu har'a. Inni poostpiilii isa liqinfamu olitti baay'ee effektiividha. Inni karaa gadameessaa seenu jechuudha. Dubartoota filatamuufis qabaa. Isa viidiyoo gidduu irratti isinitti himaa jechuudha. Har'a garuu bal'inaan kan isinitti himu isa isin faarmaasii irraa akkuma walqunnamtii saalaa qabaattaniin deemtanii bittanii fudhattanii ulfi akka hin uumamnee fi qoricha isin fayyadamtanidha. Kan liqinfamu jechuudha. Isan isinitti hima. Yoom fudhatamaa iddoo lamatti irree ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaan dubartii mala ittisa ulfaa kan biraa fudhachaa otoo jirtu akka tasaa yookaan akka carraa waan biraa gidduutti ishee mudatee mala ittisa ulfaa sana kan feel goosisu yoo dhufe fakkeenyaaf otoo walqunnamtii saalaa raawwachaa jirtu koondoomii yoo citee poostpiilii kan fayyadamuu qabdi. Inni gara biraan immoo otoo kiniinii guyyaa guyyaatti fudhattu sana guyyaa lamaaf isaa ol yoo irraanfattee poostpiilii kana gidduutti fayyadamuu qabdi. Otoo isa san addaan hin kutin jechuudha. Guyyaa lamaaf isaa ol addaan kuttee gidduutti poostpiilii kana fudhattee isa sanallee jalqabdi jechuudha. Kiniinii guyyaa guyyaatti fudhattu yoo jiraate. Inni gara biraanii marfeellee warri fudhatanii torbee lamaaf isaa ol otoo hin fudhatin gidduutti marfee ji'a 3 fudhatanii torbee lamaaf isaa ol otoo hin fudhatin gidduutti yoo dhiisanii qoricha poostpiilii kanallee fayyadamanii marfee isaanii reegulaaritti hamma deebi'anitti akka imerjensiitti akka hatattamaatti akka ariifachiisaatti poostpiilii kana fayyadamuu danda'u jechuudha. Inni gara biraan garuu dubartoonni hedduun kan fayyadaman mala ittisa ulfaa biraa otoo hin fayyadamiini bitanii yeroo isaan fayyadamanii walqunnamtii saalaa booda ni argina jechuudha. Inni lammaffaan isadha. Walqunnamtii saalaa akkuma godhaniin sa'aatii 72 keessatti qoricha kana yeroo isaan fudhatan ni argina jechuudha dubartoonni baay'een. Qorichi kuni walqunnamtii saalaa akkuma gooneen haga sa'aatii 20 yookaan guyyaa 5tti haa fudhatamu malee akkuma yeroon isaa dabalaa deemeenii carraan ulfa ittisuusaa hir'achaa deema. Kana jechuun dubartiin tokko walqunnamtii saalaa akkuma gooteen sa'aatii 12 keessatti yoo fudhattee fi sa'aatii 72 keessatti yoo fudhatte carraan ulfa ittisuusaa wal qixa miti. Dubartiin sa'aatii 12 keessatti fudhattee akkuma walqunnamtii saalaa gooteen haga persentii 95 ulfa ittisuu danda'a. Garuu
dubartiin haga sa'aatii 72tti turte haga persentii 60-58tti gad bu'uu danda'a. Kanaaf iyyuu akkuma walquunnamtii saalaa raawwattaniini poostpiilii daftanii fudhachuu qabdu. Carraa ulfa ittisuusaa dabaluuf jechuudha. Yoo turtanii fudhattanii even sa'aatii 72 olitti yoo fudhattan sa'aatii 72 turtanii yoo fudhattanii haga persentii 58 qofadha kan inni ittisuu danda'u jechuudha. Kanaafuu sa'aatii 12 keessatti akkuma walquunnamtii saalaa gootanii fudhachuu qabdu. Carraa ulfa ittisuusaa ol dabaluuf jechuudha. Haga persentii 95. Kanaafuu dafnee fudhachuun keenya carraa ulfa ittisuusaa ni dabalaa jechuudha. Inni gara biraanii wantoota akka inni hin hojjenne taasisan. Poostpiilii kana fudhannee akka inni seeraan hojii isaan hojjenne kan taasisan yookaan immoo fudhannee kaanee ulfillee akka uumamu kan taasisan maal fa'i? Inni tokkoffaan akkuma isinitti himee yeroo isaati. Yeroo inni nuti itti fudhannu turree fudhachuu hin qabnu jechuudha. Yoo sa'aatii 72 ol turree fudhannee haga persentii 40 uumamuu danda'a jechuudha. Haga persentii 30 haga 40 uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu dafnee sa'aatii 12 keessatti fudhachuu qabna jechuudha. Turuu hin qabnu. Turuun keenyi akka poostpiiliin feel godhee carraan ulfi uumamuusaa ol ka'u taasisaa jechuudha. Kanaaf dafnee akkuma walquunnamtii saalaa qabaanneen poostpiilii fudhachuu qabna jechuudha. Inni gara biraanii yoo akkuma fudhanneen sa'aatii 2 keessatti ol nu deebisee yookaan immoo nu haqqisiisee carraan ulfa ittisuusaa waan hir'atuu fi kiniinii biraa irra deebinee fudhachuu qabna. Sa'aatii 2 keessatti akkuma fudhanneen yoo ol nu deebise kunis carraa ulfa ittisuusaa waan hir'isuu fi kiniinii biraa fudhachuu qabnaa jechuudha. Kiniinii biraa dabalata jechuudha fudhachuu qabnaa jechuudha. Inni gara biraanii yoo dubartiin sun ulfaatina garmalee qabaatte BMI ishii kana jechuun kiiloogiraamni ishii fi heeyitiin ishii dheerinni ishii wal faana ilaalamee 25 ol yoo ta'e kana ulfaatina garmalee yoo qabaatte dubartiin tokko carraan ulfa ittisuusaa baay'ee gad bu'aa ta'a jechuudha. Poostpiiliin. Kanaaf yeroo kana maal fayyadamna? Karaa gadameessaa kan seenu IUD yookaan immoo ICUD fayyadamuu qabnaa jechuudha. Inni gara biraanii carraa ulfa ittisuusaa kan gadi buusan yookaan immoo poostpiiliin feel akka inni godhu kan taasisanii inni arfaffaan maalidha? Dubartoonni tokko maal godhu? Poostpiilii fudhadheera waan ta'eef haga sa'aatii 72 keessatti waan fayyaduuf jedhanii erga fudhatanii walquunnamtii saalaan barbaachisne godhu jechuudha. Poostpiiliin walquunnamtii saalaa otoo nuyi hin liqimsiin isa qabnuuf nu fayyada malee erga liqimsinee walquunnamtii saalaa gooneef poostpiiliin ulfa hin ittisu. Kanaaf iyyuu piriidha kan inni ittisu jechuudha. Erga walquunnamtii saalaa qabaanne yoo poostpiilii fudhanne poostpiilii otoo hin fudhatiin walquunnamtii saalaa isa qabaannu sanaaf ulfa ittisuu danda'a. Garuu poostpiilii erga fudhannee walquunnamtii saalaa kan goonuuf ulfa hin ittisu jechuudha. Kanaaf iyyuu poostpiilii erga fudhattanii walquunnamtii saalaa gochuu hin qabdanii jechuudha. Lakki ani poostpiilii sa'aatii 12 dura fudhadhee amma yoon walquunnamtii saalaa godhee carraan ulfa uumamuusaa poostpiiliin sila fudhadhee yookaan ganama fudhadhee ulfa ittisuu danda'a jettanii walquunnamtii saalaa gochuu hin qabdanii jechuudha. Poostpiiliin walquunnamtii saalaa dura qabnuuf ulfa ittisa malee walquunnamtii saalaa poostpiilii booda qabnu ulfa hin ittisu jechuudha. Kana dogoggoruu hin qabdan. Gara biraan immoo inni shanaffaan maalidhaa? Carraa ulfa ittisuusaa gadi kan buusanii yoo dubartiin sun ovuleeting dee irra jiraatte yookaan immoo guyyaatti hanqaaquun oovaarii irraa gad gadhiifamturra yoo ta'e carraan ulfa ittisuusaallee ni hir'ata jechuudha. Sababiin isaa karaa makaanizimii poostpiiliin ulfa ittiin ittisuun tokko ovuleeshinii inabiit gochuudhaan yookaan immoo ovuleeshinii dhorkuudhaan yookaan dileed gochuudhaan waan ta'eef carraan ulfa ittisuusaa yoo ovuleeting dee irra ta'e dubartiin sun hir'achuu danda'a, gad bu'uu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii sobni yookaan immoo hubannoon yookaan misunderstandingiin waa'ee poostpiilii irra yookaan immoo kiniinii sa'aatii 72 fudhatamu kanarratti jiru waan 4 isinitti hima. Waa'ee poostpiilii irratti soba jiru jechuudha. Inni tokkoffaanii qorichi kun ulfa hin baasu. Ulfa ittisa malee ulfa hin baasu. Karaa inni itti ulfa ittisu inni tokkoffaan
ovulation inabiit godhaa jennee akka hanqaaquun oomishamne godha yookaan immoo akka hanqaaquun turtee oomishamtu godhaa jenneerra. Inni gara biraanii barrii gadameessaa irraa mukasii yookaan dhangala'aa jiru furdisuun ispeermiin akka garaasatti naannahee yookaan immoo socho'ee akka hanqaaquu faan waliin quunnamne taasisa. Inni gara biraan immoo ulfi ujumboo gadameessaa keessatti uumamee gara gadameessaatti akka hin dhufne taasisa jechuudha. Karaa kana ulfa ittisa malee ulfa hin baasu yookaan abboortiin hin godhu. Maal postpiliin kun dogoggora cimaadha jechuudha. Namoonni baay'een kanaasan ulfa hin baasu postpiliin. Inni gara biraanii maseenummaa hin fidu postpiliin. Maseenummaa hin fidu. Postpiliin walitti fufinsaan qoricha fudhatamuu qabu miti. Dogoggorri postpiliin irra jiru. Walitti fufinsaan qoricha fudhatamuu qabu miti. Walitti fufinsaan ulfa ittisuuf qorichi fudhatamu qorichoota biroo ta'uu qabu. Kan akka marfee, kan akka isaa irree keessa kaa'amuu, karaa gadameessaa isa seenuu, qoricha guyyaa guyyaatti fudhatamutu reegulaariidhaan fudhatama malee postpiliin ji'a tokko keessatti si'a lamaa ol fudhachuu hin qabdani waggaa keessatti si'a sadii ol yoo fudhachuu baattan baay'ee gaariidha jechuudha. Inni gara biraanii postpiliinii 100% ulfa hin ittisu. 100% effektiivii miti. Namoonni tokko tokko postpilii yoo fudhatanii 100% yookaan 100% ulfa akka ittisutti yaadu. 100% ulfa hin ittisu. Even sa'aatii 12 keessa dabnee yoo fudhanne iyyuu haga persentii 95 malee haga persentii 100 ulfa hin ittisu jechuudha. Istiin carraa ulfi uumamuunsaa persentii 5 jira jechuudha. Kanaafiyyuu 100% ulfa hin ittisu jechuudha. Postpiliin tokkoffaa maseenummaa hin fidu. Postpiliin ulfa hin baasu. Inni biraan postpiliin 100% ulfa hin ittisu. Postpiliin maaliin godhu inni gara biraa? Postpiliin akka reegulaariitti qoricha fudhatamuu qabu miti jechuudha. Inni gara biraanii saayid effektii akkam akkamii qaba postpiliin? Postpiliin saayid effektii mataa dhukkubbii qabaachuu qabaa danda'a. Mataa dhukkubbii inni gara biraa ol nu deebisuu danda'a. Ol nu jechuu danda'a. Mataa nu zooruu danda'a. Dadhabbii nutti dhagahamuu danda'a. Inni gara biraan immoo harma dubartootaa isaan dhukkubuu danda'a. Inni gara biraanii ministral change yookaan immoo marsaa laguu keenya jeequu danda'a. Kana jechuun dafee akka dhufu gochuu danda'a. Turee akka dhufu gochuu danda'a. Inni gara biraan garaacha keenya illee nu dhukkubuu danda'a jechuudha. Garaacha keenya illee nu dhukkubsuu danda'a jechuudha postpiliin. Kanaafuu postpiliinii dhugaan postpiliin irra jirtu kanadha. Hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.